رفو وان بربادة ميرقم Kamna asirratti jarri keenya wanti kun reefuu tokko gadi ba'e malee Mubaaraki waan baay'ee ta'aa jiru biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti waan baay'ee ta'aa jiru. Raasal Kaimaa kana kan mana ijaazaa qabee ijoollee dubaraa teessisu Paakistaaniidhaa fi Baangaaliidha. As keessatti jechuudha. Hin beektu baay'een keessan ijoolleen shamaraa beektu warra keessa jirtan ganaa isin irratti ta'uu deema garuu isin yoo gargaaramte akka namummaatti gargaaraa malee Mubaarak waa'ee Paakistaanii waa'ee Baangaalii keessa harka kee gadi kaa'attee sagalee tokko baaftee hin dubbatin ijaan ijatti sitti malaan anumti mataa kiyya akka namummaatti si gargaaruu dandeenya. No akka namummaatti si gargaaruu dandeenya seera jira seeraan wal fuutan seerumaan gaafatta malee kan ijoollee geessu kan ijoollee mana ijaazaa baasee buusu kan mana kireeffatee qabee teessu ijoollee Itoophiyaa naashinaalitii naannoo 11 jirtu hunda keessaa sabni tokko otuu nafin hundi si Baangaaliif Paakistaanii qabee meeqan beekan torbee kana keessa waa meeqan nagayeen daa'ima meeqarraa argatee gatee badeennan daa'ima meeqa baastee jirti nan beekan ijoollee dura baay'ee si kan daa'ima ji'a 5 ji'a 7 baastee beekan jirti gidduu kan akka gootu obboleettii ko'an laakka nama tokkotti natti machuu dhufte miti natti machuu kee galatoomi garuu akka dubartii tokkootti ayyaanni koo keessanirraa adda wannan si gargaaru jira wannan si hin jedhus jira jechuudha wannan si nama tokko buusaati inta abdii booru naa galcha wannan si gargaaru tokko maali akka nama tokkootti yaadaan illee ta'u si biran jiraan akkamitti innooti utuu ilmoo sitti gatee badee xiqqoosii ilmocha itti kennuudhaaf si wajjin nan barbaada makiinaa kootiin hin baasii si geessee waajjira poolisii si geessee akkan sirkaa bulu maaliif akka hojjetattee jiraattu ammannoo si galaggalee ilmoo yoo taate maaliyyuu yoo qabriittu kunoo haadha koo jedheen bu'aa halkanii guyyaan maal ilmoo namiti maa quruphisa moo wanti na deesse ilmoodhaam ilmoon kee gaafa bucuu si dhattee waggaa 5 waggaa 7 geesse kokkee nama qabdee yoo fidi haadha koo jettee kokkeessa qabdi maan jiraattu jireenya kee dagattee ammuma irraa kaafte immoo jaalala saasitti jabaate moo ani garaa gabbaan ani seeraa wal fuune miti dubbiin seeraa yoo wal fuune miti sin barbaadu yoo ta'e seerri ana biratti akka Mubaarakitti Samiiraan fakkeenyaaf kun olaa fuuldura koortee mala kun wallaahi isin jedha laa baay'een jaalladha baay'ee marafadha fakkeenya sitti maala fakkeenya si galee nan jaalladha Samiiraa nan kabajaanii amman dandeenye jechuudha hiyyeessa ta'us yoon qabaadhee guutummaan guututti waa akka sooressi namaa godhitti hin gooneefis nan jaalladha yoo isiin hin barbaadu jette immoo akka tasgabbiidhaan akka nama tokkotti ittiin naasaa lakki hin barbaadu jennaan maamaan na cinqire ati fakkeenyaaf seeraanis ol fuutee seeraanis ol fuuchuu dhiifte atakaaroo kanatti hidhattee galtee xiiqii wallaahi jaalala baqa jaalaluma si baraachaara malee boleettii koo si hubadheera dhiisi wanni tokko si baraachisu nama rakkataa ofiifuu biyya kana keessa mee qodaa qabna jette qodaan maa inni fakkeenyaaf qodaan maa inni qodaa qabna jette warqii jira mana keessa sitti argisiisa footoo isaa qaba warqii isaa xiniidhaan jira jechuudha lakki warqii maaliiti warqii birii meeqaati morma koo quba koo isa sii bitee miti maa fudhatu qaba isa bitee isa fudhatee baqa rakkatee gurgureera nuyyuu hundi keenya yoo gurgureera engadda qaba asoftaati ijoollee siyyuu dhabdeettoo Baangaaliitti galtee oyi saalimee akka horiitti hin dubbatin ammoo qabadhaa hundi keessa jiru wallolla dhagaye boleetti na dhagaye ganna deemgadda darbe siin jedhe namni waan gurguratin hin jiru Dubaan keessa jiraate dhugaasitti makiinaa gurgure inni kaan makiinaa birrii 100 gurguree 50 bitate inni makiinaa 30 gurguree 15 bitate hundinuu steepii tokko siqee ture reefii lafti bariinaan ol jedhaa malee kanaafuu gurguruun oolu yoo gurguru ilaa warqii sana yoo gurgure ijoollee makeetii nyaachisaa bar rakkachuu isaa tajaadha ijoollee lama sirraa fuudhee yoo rakkate hiyyaa jaadha sis rakkisee nus rakkisa yoo gurgures ijoollee makeetii rakkoo baati an akkanatti fakkaatutti dubartiin gaafa jibbite uffataa mana keessaan fudhattu dubartiin an akkan argette jechuudha muuxannoo qabaa waa'ee dubartii ana gaafa jibbite nama
uffata inni bite uffata isaa wajjin uffataa ture uffata isa na yaadachiisu jennaan uffata tokkitti dhanarra jiru qofa uffattee baate isa iyyuu gadi baatee dhattee kan biraa uffattee gatti jibbinaan dubartiin anagaa amala dubartii dhanuun beekaan wallahi laazim uffata inni dubartii deebite uffatan barbaada qamisii koo tokko tafe minaamin utuma qamisii waa hunda waa isiin barbaadutti kenname gadi baate shaarbii tokko wayii afe jettee deebitillee malee inni iftu isiin kun wayii jira uffata miti dubbiin giftii koo kanuma ijoollee sirkaa fuudhe biyya namaatti kanuma ijoollee sitti hin kennin dubbiin barbaadin dubbii barbaadin dhattee gaafatti bira geesse yoo ijoollee tiikee hoo jedhe sitti kenne salaamu alaikum hoone takana wale ni jedhu sun gaafadhennaan hin bube abbaan taateedha sababa ta'eef yoo si hiikes hiikaan afaanii hin jiru mana seeraatti dhufee faamilii koodhiitti mana kiraa guddootti ni kaa godhanne kana gaafan dawwal faamilii koodhiitti deemee ijoolleen waggaa tokko ji'a 8 haadha bira teessi achitti qallaba kutee fi maal jedheetu akkasitti seeraan si fuudhetti seeraan si hiika malee maa inni akkas karaarratti nama gataniisa kana akkas gochuu barbaade nani mubarak. Ayyee bakka ittiin haasaa gaana faambe akkam beekutti abdii meemee maal jettaa abdii boolu. Salaamu alaikum. Ijoolleen xiqqaa kana gatee sammuu gosa kamiin hin jiraadha naannoo nama raachuu fedhaa jira. Abbaa jaallatan yaada gabaabaa wama mubeen jedharratti yaada gabaabaa bahuu barbaada. Ilmoodha haadha dhugaa dubbachuuf garaani dhukkubaa garuu dammoo namichoo inni galateeffadha. Abbaan barbaade ana jibbu abbaan barbaade na adaalachuu wanni namichoo kana galateeffadhuuf namichi kun haga har'a isii akkanatti addaggatee biraalite isii nama fayyaa qabu nama ganaa umriin illee olaalan ijoollummaa qabu nama osoo gadillee bahee xaarachuu illee danda'u. Of jijjiiruu danda'u, hojjechuu danda'u, borullee yoo barbaade bakka biraatti bultii ijaarachuu danda'u. Soofina namni kenna warra ijaallee jechuudha. Irra baay'inaan ijoolleen teennata biyya kana keessa tokko mareef saaliin dubbate san parsantii 100 keessaa parsantii 20 ga'u namni qulqulluu jiru jechuudha waan kanarra dhugaa yoo dubbannee jenna. Garuu dammoo osoo haga isii addaggatee biraalite ijoollee san lamaan waliin managgatee yookaan namichoo sun as keessaa biyya kana keessaa baafatee biyya saafare ijoollee san waliin maal akka taatu ijoollee san maal akka nyaachiftee halkan takka bulchitu maal akka mana kiraa kafaltee ji'a takka horattuu fi halkan takka maaliin akka bulchitu baay'ee yaaddeessaadha. Addassi gatee si biraalituun isaa namichoo sun anaaf nama galataati. Lammaffaa namicha kana deebitee himattee kassaftee yoo jette seerri akkuma tamma jette san ijoollee si kennee mana osi deebisa. Yoo namichi kun isa lammaffaa ijoollee san si kennee mana osi deebisee ijoollee sa illee si waliin dhiisee si biraa wanni yookaan Paakistaanii haa ta'u lammii isaallee dhageenyeen hin kijibu ammuma dhufe gara biyya sanii saafare ijoollee tana wajjin eessa dhaquuf yeeti fuutee ammoo eessatti hin galuuf ijoollee tanas keessa bahuun hin dandeettu ijoolleen tun lammii biraati. Osoo akka yaada kiyyaati namichoo amma wanni ati irraa fuutu hin jiru namichoo jedhaniin illee akka seera biyya kanaatti dhayitee himattaa yoo himattee jette mana kiraa ji'aas irraa kafaluu ijoollee waan haganaa ji'aanaa kafaluu mana taa'ee jedhanii gaafa kana dammoo namichi kun gaafa kana mana osii deebisee yoo si biraa dhite ati eessa dhaquuf akkam ta'uuf. Jireenya yeroo ammaa kana keessatti ijoollee fi mana kiraa kafalee ofii kiraa kafalatee adda galee jiraachuu dhiisi nabsee ofiitiin jiraachuun ulfaataadha eenyumayyuu yoo ta'e. Kanaafuu waan kana dhiisii tumaanuu keessaa bahi. Boru ijoollee tana wajjin rakkata. Isiin obboleettiin teenya tun maal akkasiin gaafataa jirtu fakkeenya abbaa manaa isii sanitti deebuu barbaaddi moo ijoollee sanis yaa deebisuu barbaaddi moo maal barbaaddi tana gaafattanii? Maal barbaaddi? Oke dhaggeeffadha. Mucayyoo tokkotu maqaan isii Maazaa jedhamti. Dhageessanii mucayyoo tokkotu maqaan isii Maazaa jedhamti biyya kana keessatti maaf godhattan ibbo. Lalam biyya Masrii keessa. Asliin isin beekaa ijoollee danu beeku. Maazaan kuni ijoollee gara Amaaraa kana. Garuu immoo Itoophiyaadha. Maqaa Itoophiyaatiin Masrii tokko fuudhanii jira. Masrii tokko fuudhanii itti taphataa. Nuti qabadda. Itti taphataa natuma minaamin jettee baddee dhufte yaadattu yoo ta'e isin agarsiiseen ture ijoollee muraasatti yeroo taa'ee ijaaba uffattee mana koo dhufte. Hin bareeddi jennaan lafa biraa bareeda garuu akkamitti lafti biraa bareeda naan galuu baay'ee bareedde jechuu barbaadeetan. Dhuftee rakkoo siinatti himattee ijoollee afur moo maal qabdi bahareen moo biyya isaatii fudhattee dhufe Masrichi hin bareeddi maal hojii hojjetaa turre shufeerii mana keenyaa ture akkasii jette maal barbaadde
isan barbaadu jette. Isan barbaadu amma maal feetare deemuun barbaadaa. Dhageessanii deemuun barbaadaa jette. Booda gara embaasii geessinaan warri embaasii waan akkaatti galuu sodaatan nuyyuu mootummaa biyya kanaa jala jirra. Ilmoo meeqa walirraa qabu deebitee achumatti mootummaatti ta'e himattuu jedhan. Achumaan intalattiin deebite. Eddee turtee irratti mi jedhe torbee tokko nu bira teessi kokkee qabe. Mubaarakiin biran ture, ebaluu biran ture, ebaliin biran ture itti nu kennite. Dhageessanii miliquun hin danda'amu obboleettii koo. Milikni la. Nama ta'e buuse malee milikni. Walumaa galatti. Obboleettii keenya dhugaa yoo wanti si barbaadu ilaa dhaggeeffadhaa. Ishi dhaggeeffadhaa. Yoo cal dubartiidha. Wanni kun dubartiidha. Dubartiin dubartuma. Dhaggeeffadhaa. Olis baatee gadis buutee dubartiin dubartuma. Keessatti gadi ilaalaa dubbii kana. Dubartiin dubartiidhuma. Manaa qabna miti himaa. Boru immoo argan namiti himaa durba. Isinuma arguudha hawwinu miti himaa dubartiin. Haadhuma keenyaa miti dubartiin. Abbaa keenya jaratu nu filatee jaraa miti. Akkana jechuun immoo dhattee baangaalitti heerumuunsii Paakistaanitti heerumuunsii na gammachiise ho'isti fakkaatin. Namni na caala gubatu hin jiru. Isuma dhugumaa sitti himaa. Ana caala namni gubatu hin jiru. Warabbal kaaba. Rakkoo meeqa narra gayan. Dhaqanii Suudaanitti heerumanii. Masriitti heerumanii. Lammii biraatti heerumanii. Nan gubadha. Yeroon akkana argeen gubadha. Itti tollaan illee ta'uyyuu. Bari ijoolleen lammii biraatti heerumuudha jennaan tokko yoo kaatee araba lammii biyya kanaa tokkotti heerumtee jireenyi itti tolee hinnaa dibachiisee warqii itti diree jira tokko eebbifamaan lammii biyyichaati gaala. Biyya ofii keessatti yoo ta'e Dubaay hawwiin amma ijoollee keenya yeroo fuudhee tokko zanaa godhee makiinaa manaa bishaan fakkaatutti bitee yeroo sana argan dubartiin makiinaa sanaaf intala sana achi keessatti argite tokko nama biraatti ni heerumtu. Obboleessus tani maal? Lammii tokko ijaan nu laaltu sin jedhe miila nun dhisiifattu. Amma arabatti hundaa miti hin jaran. Hundaa miti abbaara hireen gaafa rabbiin hiree kee tolchee dhisi baabaa kaameeraa jala. Gaafa rabbiin hiree kee tolchee abbuma manaa isuma kokooti si fuudhee shaashaa si godha gaafa rabbi si dabarse. Walumaa galatti gabaabumatti. Yaadaan si gargaarra obboleettii keenya. Yaadni nu si gargaaruun akka hin beelofne akka hin dheebonne bakka irraanfadhu himachuu dhumti hin taane kana. Akka mubaarakitti. Alagaan alaguma. Garuu abbaa manaatiin alagaan jedhuan ati keessoon keenya jaallata gatitee. Alagaan alaguma anaa miti kan jedhe. Garuu immoo nama oggaa torba wajjin jiraate an dubartii tokko yaa rabbi nuu dhiisi malee. Gaafa dargaggummaa gaafa olii gadi fiinnu gaafa akka barbaannetti jiraannu kisingii wal gooneedhuma wal biraa deemna malee wanni nu torbee tokko wajjin teenyuuf hin jiru mana tokko keessa. Maal biraa gooti boo dubartii hin jaallanne torbee tokko mana kooti. Dubartiin hin jaallanne akkaman torbatti deebi'e akkamitti torbee tokko wajjin mana keessa teessi an akka mubaarakitti jechuudha. Yeroo bakka dhiiraa bu'ee dubbadhu jechuudha. Nan sobee dhiironni. Dubartiin fedhe bira sin torbee tokkoon teessuu dhiironni. Oggaa tokkoon teessuu dandeessanii. An akkana akka kooti. Oggaa torba si wajjin jiraachuun isaa waa jira. Rabbiin mootarii addaan isin baasuu murteesseera ta'a. Insi jaallata hin jaallatta garuu erga bilooksi godhe aayidii irraa argatti biyya galtee opereeshinii silaa asitti ta'uu qabdu galisiin jennaan dhattee biyya keenya keessatti rabbisi hambisee opereeshinii taatee biyya kana deebitee dhuftee erga inni bilook ofirraa si godhee waa hundarraa si baasee inumaayyuu ijoollee kee makiinaa keessa buufatee deeme aarii bucuu wayii jira. Nuti akkanuma ajandaa jaallannu hin beektaa dhaqee oofadhee dhuma ajandaa godheen akka lammiin koo na wajjin jiru. Akka Oromoon na wajjin jirtu girrigirrii godhee waraabeetti ergee bakka Oromoon hundi si qabuuf deemu manaamni kana asfaraarroodha yoo dhuftee jiraatte soori. Hin mijatu biyyichis hin mijatu siifis hin ta'u rakkoodha si kasisuu danda'a. Furmaanni jiru maali? Yoo akka carraa bucuu walitti buutanii ennaan quuftee biraa baate itti deebi'i jireenya kee jiraadhu. Lakki immoo sin barbaadu akka tammedhaattu. Ilmoo isaa fe'atee ilmoo jaallataa haadha jibbuun hin jiruuti. Ilmoo isaa si biraa fe'atee erga si darbatee deeme hojii barbaadaa nagalchaa ilaa wanti sirraa bareedu kasabaatti. Dogoggoreeras haa ta'u beekaas haa ta'u dingatas haa ta'u hojii barbaadaa nagalchaa maaloo komishinii hojichaa narraa kaffalaa jetteedhuma jechuu irra sii qallaaliidha jedhee yaada malee
namicha kana himachuu miidiyaarraa miidiyaatu taaluu ana akkatti fakkaatu akkana isin maal jettan hime malee yoo nama keessi gargaare tokko dheengadda boqqolloo haadha boqqolloo ajjala jiru qoyi dangalchaa jiru haadha boqqolloo lama gargaarseenaan tokko lafarra gangalchanii nyaadhu jedhaa boqqolloo muka torbatti kennanii boqqolloo dheedhi nyaachaa viidiyoo natti ergani. Kophee waasaa deemuu fani. Deemi asii. Dhaggeeffadhu an tokkoffaa namni raasa'uu deemuusi tokkoffaa obboleettiin keenya kuni yoo siin lammii Itoophiyaa fedhu Amaaraa ta'u fedhu Silxee ta'u yoo siin itti heerumte ilaa lubbuu namicha sanaa balleessuu yoo siin illee barbaree itti natte isaa xabaqaa binnee isii fira bira keenya falmuuf ni dandeenya ilaa lubbuun deemnaani maallaqaan isa ta'u waan fedhe na ta'u intalli kun gaafa itti heerumtu nutti himne yoo intala kanaaf sagalee ta'u ta'e karaan seeraan deeman karaa kana sumunii shan gargaarsifte taana wallaahi billaahi dhimee likkisirraan bu'u tokko jedhe karaa namummaatiin akka ilmoo intala Oromoo tokkotti intala Oromoo jedheen waamaayyoo sayyo akka nama tokkotti karaa seeraa itti himii karaa kanaan dhaquu dandeessaa jedhe isiin lammii Itoophiyaatti abiibti